eenyu eessarraa dhuftanii Waaqayyo immoo lafa kanatti maal isinii godhe? Mabee kabbadeera asuman jiraadha jechuudha. Ani Waaqayyo kan inni naa godhe dubbadhee fixuu waan baay'eedha. Gooftaan eebbifamu. Dursa abbaan lafa kanaa fi tajaajiltoota lafa kana jiru adaraa ililleedhaan takka Waaqaan naa galateeffadha. Gooftaan ulfaatu. Mucaa dursa jechuudha. Mucaa kanaan mana ciibseen mucaatti kennanii korinaa dhaqan ture. Saamunaa naa biteetti turte mucaa xinnoo mucaa durbaan qaban ture. Ishee saamunaa ishee mataatti mijatan naa bitannaa ishee xinnoo bitee gaafan itti kennu saamunaa sana achirraan kaa'ee achii fuutee tuttiin haasofsiistu jechuudha. Kiyaafuut ta'ee morma mucaa dha'inaan korinaan jira. Gaafan gadhuu mucaan boossee gaggabdee jirti. Gaafan akkasuma fuudhee sossobuu mucaan afurri kee deebi'ee xinnoo takka ture immoo ala ba'een dhaqeen taa'ee mormi mucaa jechuudha dhiitee amma kana ga'e maali kun maqaa sanitti amanee maali mucaa kun akkam ta'e akkas gaafa rukutu kofedhe yeroo sanatti xinnoo sana gadi gale yeroo sana buleessaa mana keenya geessinaan jedhee abbaan manaan koo mana keenya gaafan geesse agarsiisu qoricha kaardii baasinaan jedhe kaardii baasee qoricha na ajajee qoricha sana fuudhee gaafa mucaa kana baasu mormi mucaa kana dhiitee jechuudha dhiitee kun yaa Waaqayyoon jedhan ture achitti booddee ammas mormi ishee ni ta'e qoricha kana liqimsitee fixxee ammas geessi agarsiisni qoricha kana jajeenaan jedhe abbaan manaa koo geessee gaafa agarsiisu jechuudha doktorri sana himnee natti siqu maal akkas ta'e noo baay'ee ta'eera asitti kaanii yoo tuttunnee jechuudha waan guddaa ta'a lafa lubbuun jira jaa ta'ee fi in sodaachisa kuni fudhadhuuti gara iddoo keenyi ta'etti deemee as haala dhaqee amma dursaanaan jedhe dafiinaan jedhe. Naan asxaalli koo Yesuusi dhagaadhaan keessa kootti nanniise achi dursa jechuudha duuba achi naqiin jechuudha isaan lammaffaa dhaqee waldaa kana dhufan ture waldaa kana eeddasaa jimaata isaa Waaqayyo achuma dhaqinaan jedha ture keessa kooti as jimaata sana akkanaan jedha qidaamee sana dhufe egaa qidaamee sana dhufu tajaajiltootaaf kadhachaa jiru naan jedhan midhaan jedhe mucaan isaanii jechuudha. Ishedheenu isaan kadhachaa yeroo gadi kadhatunaan jedha kidii sabbi bakka isaanii jeequu anoo deemee dhufaanii dinagdee dhufaa qoyin jedhe amma meeqaatti kadhatannaa amma jaatti naan jedhe mucaan jaatti naan jedhe fiigeen achi geessee gaafa agarsiisu doktorri sun morma mucaa kanaa ilaalee asxaa dhaggeeffadhu isaanii marmaraa gashanii jechuudha raajii kaasanii waan godhan godhuu danda'uuti ani kanan danda'u naan jedhe deebi'ee jechuudha. Anoo deebi'ee fiigeen achuma dura qoricha isin ilaalee ta'u hin danda'an kana nan sodaadhee ilmaan baay'ee na eeyyuu dhalaalee jechuudha. Kun amma kana xixxillee dhiiga bichaa keessaa dhiigni sun iyyuu argamuu dhiisuu danda'a naan jedhe. Achi shedhee nan dhufee fiigee gaafan as dhufu mucaa durbaan calartii isiniin naa waamte akkaman godha isaanii barbaannaan kadhatarra jiru mareerra jiru akkam gootare naan jettanii achi booda nan eeggadhan jedhe mucaa durbaa sanaanii eeggadhu ishi baqqaa taa'eetti yoo inni deebiin nan amaan galuu du'a baadheen galuu waddama kana kee ciisa mucaa kana ciibsa malee jedhe asuman taa'ee isa booddee taa'een eeggadhe isaanoo maree sana fixanii na waamanii gaafa walitti geessu maalli mormi mucaa kana innaan isaanii jechuudha. Achi booda akkuma akkas ta'e akkanyi kana jajjee akkas ta'e mormi mucaa kootii anoon beekuun jedhe achi abbaan manaa kee maal hojjetanaan jedhanii hojii sibiilaa hojjetan jedhe achi mucaa kun tuduutee hin gaddamoo hin gammadaan akkamtiin bu'amoo naan jedhan namni maaliif sababni isaa mucattiin hin godhadhee mormitu jirarra hojii malee taa'aa ture yeroo sana yeroo mucaan garaatti na hafte sana maal waaqannaa dhaabde. Sababa mucaan garaa keessatti haftee godhanii turan. Hojii dhaabee ture ji'a afur garaatti na hafte dhaabee dhaga keenyaa sobsiisinaan jedhinaan amma kan akkasuma waan akkasiin godhu raammoo hojjeesee beekamu. Hojiin karaa taa'ee kadhamalee hin godhu kanan jedhee haadha ijoollee afuriidhaan hin godhu jedheeni mucaan nan godhee jechuudha achi yeroos. Achiitii booddee akkanaan jedhanii bu'amoo gammadanaan jedhan namni isaanii xinnoo hidhu dubbate sanatu sammuun koo dhaqee itti qabame yeroo inni ulfa jee afurii sanaa jechuudha. Isaan
maal jedheeti laata isa jedhuun xinnoo ishee garaan saaqni qabaan jedhan ture achi nan dhiise anoo achi booda dhiise nan taa'e nan dhiise gaafa booda jechuudha kan namni jechuudha gasaan akka jedhan isa booddee isaanoo Yesus ameen ameen gooftaa Yesus achi booddee bakka isaan akka naan jedhanii hin kadhatanii kadhannaatti galanii bishaan dibatan kadhanna naan jedhanii bishaan dibataa fuudhanii itti naa godhanii jechuudha bishaan dibataa fuudhanii gaafa itti naa godhanii yommuu mucaan koo ni jedha jechuudha garatti kadhannu gaafa nakkas bakka yommuu mucaan koo laalu yeroo mas kadhachuu qabanii jalqabee irraa bakuu qabe. Eeyyeen akka qooseen ilaalee mormiidhaa torra jirre amma irraa fuudhan immoo jedhu keessa kootti achi boodaan baqqaan fayyitee ameenee tuutee ilmaaniin garatti kan nabee nan ba'e gaaficha jechuudha. Achi midhaan koo naa fayyite nan ba'e akka dhuguu jedhanii sa'aatii kana kaasee dhuguu midhaa kana keessa dhowuu qabatan. Gaafa inni kusanii nan galee xinnoo cinqamtee gargarachu sa'aatii 12 gahee mucaa keessa hin dhooye. Gaafa suma gargara. Gaaficha amma jedhu kan gargoofu. Inni doktariin hin danda'amne suni battaluma sanatti immoo keessaa dho'e. Bakka dhiirri yoo tolee jiraate keessadhe garuu akkasuma jedhan malaa keessaa jiran jedhan isaanii dhiirri tokko kiyaan jille malaadhumatu keessaa dirrisiifamee jechuudha midhaan keessaa sanarraa irrifaanaan jedhanii jechuudha. Namni amanuu jiraate hin danda'amu galgala kanaa jalqabee akka waaqaan si danda'ame. Meeshaa danda'ame amma dubbatti miti baay'ee ulfaata. Erga guyyaa sanaatti akkam ta'e mucaa. Achitti booddee bakka mucaa koo achitti gaamma sa'aatii afuritti keessaa jigee abbaan manaa kooti hojii xumma tokko deemee ture hojii deemee deebarga ishee walatti jechuudha. Hojii sana deemee dhufee no inni Yesuus kan akkas godhe waan koonna namanuun jedhe hinnaan ameena deemuma dhiise cintaa'een achii ture jechuudha inni xinnoo ture mucaa kaagannamaa maayidha maayidha keessaa. Achi booda silkii dawwan ibsaa inni waggaa lama hidhamee taa'e manatti hojii dhabee jechuudha. Waa'ee mana keessa illee hidhamee akka inni taa'u namni hunda akka ta'e waaqayyo dubbatee ture. Eeyyena achi booddee hidhamee taa'aa ture achi bakka ture jechuudha inni dawwalaniif silkii isaaf. Naani borborimaa taa'anuu kaatee hojiidhanii naan achitti borboriin ka'u lakkii mormi midhaan kunniin yaadda ureenaa dho'eera waaqayyo eebbifamu. Bormi iftaan mun deemnatiin jedheeni. Namni amanuu jiraate inni yaaddatu sa'aatii kana jalqabee itti hojii dibameera. Gargaaras inni yaaddatu hojii dibameera. Inni yaaddatu hojii dibameera. Achitti booddeen bilbilamee fi iftaan isaa deemnee borsaa olleedhee wayyaa isaa mimicha dhabee deebiinoosaa indeen waamamee hin deemee amma kun erga ji'a tokko Kidaamee darbee jechuudha achi jira hojii isaarra jira jechuudha. Dura hojii dhabee hammam ture inni immoo? Waggaa lama ture. Dhugaa ba'umsa lama qabu warreen tokko mucaan isaanii baay'ee lammaffaa abbaan manaa isaanii hojii guddaa hojjechuu qabu waggaa meeqa daa'ima? Waggaa lama hidhaa. Wanta laasii kadhatanii fi galgala sana mucaan baay'ee ganama sana immoo silkii daawwalamee. Ganama mini mucaa maddooree saatee murteessan galgalichuma kootti booranii. Innati dalabaanjee itti amaatee dhaqattee galgala kana si baatu mul'ama. Mee naa mul'amaadha. Namni waliin ana keessa galateeffata waaqayyoon. Doktariin danda'ummaa waaqayyo keessa dhoose. Waggaa lama guutuu isa marammarame ta'an immoo galgalma sana labsii baase waaqayyo. Galgala kana labsii si baasa. Galgala labsii naa baase. Labsii naa baasa. Labsii naa baasa. Namni jiraate galgala kanas afaan nama waaqayyo keessa qabu namni amantee fudhattoo jiraate nama awwaalantee teessee ka'umsi si ta'e. Namni walitti dhufamanii galateeffata. Waaqa isa akkasitti si gargaare kana saba kanaaf illee waan amantii yoo qabaadde. Ani reesumarraan kaasee jechuudha waan danqaanatti ta'e jira mana koo keessa waaqayyo waan nafree qabaa kan duukaa jechuudha. Waan duukaa nafree qaba gooftaan eebbifamu galanni isaaf haa ta'u sabni iddoo kana dhuftanii
jettas Mereka berkasi. Ichini mana sheke sani mawunda tenye furmata kadira. Kana kana kantes makasi furmata sibare. Jadi asik duti pada undan tenye tu. Wage yo para tirabe. Kami so amante kana kana para siaga. Me wunda tenye juga di fata gofa. Jabala mayu kana nagasa. Dokter kami Yesus tandama. Amin. Tandama ya. Salah kana ni am kana nagawakan gawapsitani. Kasamni kun adaraa keessan dhaabadhaa cimaa dhaabbadhaa sanamni jedhu sin maali sin dhaga'inaati maaliif karaa sin deemtan deettu kennaa sin waan sin harka jiru waan kennaa sin harka jiru deemaa sin maaliif jettu waaqayyo beekaa anan namanna dibanii asumaan waaqayyo achi dhaqan kennaa dhugaa ofii kootii abjuu margee nan dhufee anaddan gaafa dhufeeti eebba malee hin galle yoon gale galeen argaa asii yoo dubbatamee an fudhadheen galaamee jedhee mana kootiin waan baay'ee akka kanatti as dhufee harka qullaa hin galle maqaa Yesuus dhuftee harka qullaa hin deebiin nama mancaa sibisaata maqaa Yesuus erga dhuftanii eebba malee waan arginan bira dhugaadha eebba malee waan tokko hin argine nan dhufaa ameenadee fudheen galaanaan eebbifama obboleettiin koo reena dhugaa dhufti turte har'a na biraa hafte malee namoota dhufan jiru jira waaqayyo eebbifamu nama karaatti agarsiisaa jira karaan namaatti cufamee kan jiru baay'eedha karatti deeman kan wallalan baay'eedha karaatti agarsiisaa kottaadha sinis hafayyani maaliif dhibeera hafayyan waaqayyootti waaqayyoon eebbifama namni sin eebbifama kanaaf waaqayyoo eebbifamu nama galateeffadha waaqayyo